Qabxiin sadaffaa tan ikigaay gosti barnoota ati barattu kun takka dipaartimentiin ati barattu san rakkoolee akkamiitiif furmaata laata? Wanti ati barattu sun waan addunyaa fayyadu moo addunyaa kana irraa wanni beekuu qabnu gosni barnoota kamiyyuu ilma namaa ni fayyada. Silaa kan hin fayyadne taate hin barsiifamu. Garuu hammi inni addunyaa irra nama fayyadu walqixaa miti. Kanaafuu ogummaan ati barachuu barbaaddu kan addunyaa keessatti dhiibbaa uumu ta'uu qaba. Rakkina ilma namaa furuu fi hawaasa tajaajiluu kan si dandeessisu ta'uu qaba. Wantoota barachuu barbaaddu yookaan fedhii tantee akkasumas hawwiin tantee fedhii hawaasaa waliin rakkina hawaasaa furuu ka danda'u ka fedhii hawaasaa waliin wal simu ta'uu qaba. Yeroo san rakkinni inni furu hanguma guddaa ta'e takka bu'aan takka gatiin inni siif argamsiisu mindaan yoo qaxaramtes mindaan itti argattu yoo dhuunfaadhaan hojjettes hojiin ati itti hojjettu sun gatii guddaa qabaataa jechuudha. Kanaaf gosti barnoota ati barattu tokko rakkina hangam takka fura kajuus qorachuudha.